akkam jirtan kabajamtootaa fi jaallatamtoota kiyya qaqqaalii guutuu addunyaa keessatti argamtan marti keessanuu warri irra deebiidhaan gara YouTube chaanaala keenyaa dhufe galatoomaa isiniin jennaa akkas irraa barnoota haalaan isin barbaachisu tokko isiniif dhufne akkasumas obboleeyyan maatii chaanaala kanaa hin tahin chaanaala keenya kana like share subscribe godhuudhaan maatii keenyatti dabalamuu hin dagatinaa isiniin jenna akkasumas chaanaalli keenya chaanaala barnootaati. Kanaaf mallattoon subscribe gurraatti jirti taanaan subscribe nu godhuu hin dagatinaa isiniin jenna obboleeyyan kiyya. Akkasumas barnoota tokko guyya guyyaadhaan irratti isiniif gadhiifnarraa harkattan waan ta'eef amma immoo gara barnootaan isiniif qabadee dhufetti achi yeroo ceenu TikTok irraa waan barbaachisaa ta'e tokko isin agarsiisuuf dhufeetiin jira. Akkasumatti amma immoo TikTok keenyarra seennee isin agarsiisa. Amma directii gara TikTok keenyaa deemnee yeroo nuuf dhufnu TikTok keenyarra tuqanneeti gara fuulduraatti deemna. TikTok irraa waan barbaachisaa ta'eetiitu jira. TikTok keessan yeroo baay'ee nama bira gahuu dadhabuurraa kan ka'e tarii viidiyoon isin gadhiifsu jirtan qulqullee kanaaf gaggabaabsee akkaatuma isin viidiyoo itti gadhiiftan isin agarsiisuun afaana tura. Akka isin viidiyoo itti gadhiisuu dandeessan isin agarsiisa. Amma mallattoo ida'uu tanarra tuytan. Mallattoo ida'uu kanarra yeroo nuuf tuytan gara fuulduraatti if waraabuudhaa fi akkaataa itti if waraabdan waan adda addaa qabatee isiniif dhufa footoo fi daqiiqaa 10-15 waraabuudhaaf filtara kuni asitti amma galarii keenya keessa seennee waan takka fudhannee gadhiisuuf isin agarsiisu nafaana tura. Yeruma akka galara keenya keessa seenne fakkeenyaaf mee viidiyoo barnootaa tana takka fudhee isin agarsiisa. Amma viidiyoo tana fudheetiin jira. Viidiyoo tana fudhee gan fudhee neekestiin jaa neekestii tuqee gara fuulduraatti deema. Erga kanatti neekestii goonee gara fuulduraatti dhufnee sagalee barbaadan isii kana asirra gattuutanii sagalee barbaadan itti fidachuu ni dandeessan. Yoommoo sagalee itti fidachuu hin barbaadin normaala yoo gadhiisuu barbaadan haasawaa duraan keessaa qabaatanii adiidha rakkoon qabu ni taha. Akkasuma amma immoo gadhiisuudhaaf viidiyoo tana yoo seera isiidhaa hin guutin viidiyoon as tuyxanii irraa if dura as harkiftanii achi harkiftanii viidiyoo tana irraa gabaabsuu qabdaniin isiniin jedha. Quba kan keessaniin bakka lamaan tana akkana qabdanii isin dheerata waan ta'eef akkana gabaabsattanii kana booda akkana qubaan takka irra gattuutanii irraa akkanatti as murachuu dandeessan. Akkanatti irraa hanga feetan murattanii duraa fi duuba isiidha. Duraa fi duuba isii akkanatti irraa sirreeffachuu dandeessan. Amma immoo kuni sagalee reefuun tana sagalee TikTok cinaa fide kanan barbaannu taanaan akkana goonee irra gattuine dileet kan jedhu kana nuuf fide dileetii jala kana nuuf fide tuqannee irraa deebin. Amma immoo gadhiisuuf al duree waa hunda barbaachisu eegatu murannee jenne xiyyaa diimaa kana tuqna. Xiyyaa diimaa kana tuyne gara fuulduraatti deemna amma gadhiisuudhaaf. Amma erga akkanatti as nuuf fidee bakka tanarra tuyne waan barbaannu viidiyoo kanaa wal fakkaataa as jalatti nuuf baasuu danda'a. Ammoo hashtagii kanarra tuyne waan tokko filanna. Barreeffama mata duree viidiyichaa ittirraa viidiyoo mata duree viidiyoo kanaa barreessine Oromoo TikTok jennee barreessinullee humaa rakkoo miti. Kanaaf amma erga akkana goonee bira dabarreen booda as tuqanneetuma irraa xiqqoof duuba deebina. Sorry bakka malattiif duuba na deebisana fageesse. Kanaaf torii xiqqoo akkumannaa tura. Amma erga as nuuf fidee osoo poostii tanan tuyineen boodduratti everyone kanarra tuqannee keessan amma everyone tarii jechuu dhabuu danda'a. Tarii immoo keessan friendii kan jiru kanarra jira. Tarii immoo online yoo kan jiru kanarra jiraachuu danda'a. Kanarra yoo jiraate everyone irra kaayyachuu qabdaniin isiniin ja'a. Amma immoo if duubatti irraa deebina tartakka. If duubatti erga irraa deebineen booda isa moor jiru kanarra tuyinee gasseennee diteeliin guddaan bakka tana jirti waan ta'eef kana isin agarsiisa. Amma inni lamaan kun banaa ta'uu qabaa jechuudha. Maaliif kunillee viidiyoon kan keessan irraa muramee akkaataa namni riyaaktii isin irra godhuuf hayyamamaadha. Kunillee laalloo koomentiidha. Viidiyoo tokkicha kanarratti qabaadha. Akkasuma mallee wal harkifnee kanallee yoo bannees rakkoon qabu kun ammoo banaa ta'uu qaba. Kan kanarraa hafan viidiyoo tan ta'e tana namni akka gabbuufatu ni barbaadda yoo barbaadde allahu gadi banaa bu'uun baniif sinjaa banaa ta'uu qaba jaa. Yoo namni akka gadi hin buufanne barbaadde akka ijaa kanatti cufuu qabda. Amma immoo kun immoo safe photo kan jiru kun inni kuni banaa ta'uu qaba. Maaliif yoo ati mallattoon TikTok kan keeti akka viidiyoo kan kee hundarra jiraatu yoo barbaadde isa kana akkanatti cufuu qabda isa lamaan kana jechuudha. Isa lamaan jalaa kana viidiyoo tan ta'e abbaan fedhe yoo gabbuufatellee maqaa kan kee hin dhabuu jechuudha.
Kanaaf erga haal duree kana irraa xumurreen boodatti maal godhuu qabna poostii godhuudhaaf poostii godhuuf poostii kana tuquu qabna. Yommuu poostii anamma poostii godhuun barbaadu waan ta'eef irraa deebi'anii keessaa bahaa jechuudha. Eeyyam chaanaal kanaaf haaree taatan laayik sheer sabskiraayib godhuu hin dagatinaa linkiin yuutuuba kiyyaa kunoo as jala jirti tiktook kiyya kana porofaayila tiktook kiyyaa jala yeroo seentan haala kanaan akkanatti isiniif baasa tiktook kiyya kana dhayxanii guddisuu qabdanii tiktook kiyya kanallee mallattoo ida'uu bakka tana jirtu. Mallattoo ida'uu bakka tana jirtu tuquu qabdanii akkasumas linkii yuutuuba kiyyaa bakka tana jala tuyxanii haala kanaan porofaayila kiyya kana jalatti isiniif baasa. Kanaaf yuutuuba kiyya dhayxanii sabskiraayib godhuu qabdanii isiniin jaa. Kanaaf waan na dhaggeeffataniif galatooma turtii gaarii hanga viidiyoo biraatti walitti dachaanutti nageenya.